karaa galaanaa argachuudhaaf qophaa'aa jirra. Hin dhufaasi, hin finnaasi. Ulaa galaanaa dabaan Itoophiyaa harkaa bahee galmee seenaa dubbisuunis ta'ee barbaachisummaa karra galaanaa gaafa baratan miirri taajjabbii fi abdii fuulduraa keessoo isaaniitti waldhaansoo walqabuu kan ibsan miseensonni humna galaanaa leeftinaanti juunar gireed Mohaabiyyaa Jibriilii fi ajajaan dhibbaa Zooduu Lammaa dabalaa jabana barbaachisummaan gaaffii ulaa galaanaa mootummaadhaa fi lammiilee hunda keessaatiif hiniinuu jalqabeetti warra imaanaa fudhatan ta'uun immoo xiiqiidhaan milkeessuuf akka hojjetan isaan onnachiisuu himan. Dhaloota kiyya kanatti waggaa 30 namoota jiruuf kaarri galaanaa haara gaafa asii biyya biraa dannoo immoo kaarri galaanaa nuuf gale hin argine irratti illee hin jiru. Hawaasa kanaaf immoo kan boo'ee jira jechuudha. Warroonni aangoorra yeroo san jiran odoon beekin ta'ee beekaniitis gadhiisanii dabarsanii kennan. Markaboota gaafas badan lakkaa'amee yeroo dokumentii dabarbe dubbisnu keessa yeroo arginu qabeenyi biyya kanaa hammam akka bade sitti dhagahama jechuudha. Namoonni sunoo kennaa wayii kan jedhu namoonni biyya kana bulchaa turanii hawaasuma kana keessaa ba'anii dhaloota biyya kanaati kan jedhu sitti dhagahama jechuudha. Waa baay'ee sitti dhagahama haa ta'uuti sitti dhagahameef wanta fiddu hin jiru. Har'aaf qophaa'udha kan darbe darbe. Har'aaf ammoo karaa galaanaa argachuudhaaf qophaa'aa jirra. Hin dhufaasi, hin finnaasi. Isa kana deebisuudhaaf immoo biyyi jijjiirraa garaagaraa fiddee jirti. Ulaan galaanaa shiraan harka Itiyoophiyaatii bahuu kan yaadatan miseensi duraanii humna galaanaa Itiyoophiyaa maanguddoo Kaasaayee Abarraas eelaa siyaasaa faarsuurra gaaffiin deebifachuudhaaf jalqabame karaa bilchina qabuun jabaatee dhaabbilee idil addunyaatti finiinuu qabaa akeekan. Akeeka baay'eetu nurratti hojjetamuu jira. Sana cabsinee baanee ummanni lafaa kanafaa United Nation jedhi European Community jedhi whatever isaan akka beeku goote iddoo fudhannee poortii ijaaruu hin dandeenye jechuudha. Madaa darbe kulkulfachuu keessaa bahuudhaan muuxannoo biyyoota garaagaraatti argataniin humna gahoome horachuudhaaf xiiqiidhaan dhaloota leenjisuudhaaf qophii ta'us ibsaniiru. Kaapiteenota leenjisuu barbaachisa, injiinarota humna galaanaa ijoo barbaachisa, warra dooniiwwan waraanaa ittiin deemuu danda'an kana oomishuu barbaachisaa ta'a. Kanumarraa ka'uudhaan kana oomishaa jirra jechuudha. Achitti afaan ittiin baranne afaan garaagaraa ta'uu danda'a. Afaan ittiin baranne kan ammoo gara keenyatti deebisne muuxannoo isaan biraa finnee dhufne san warroota galaanarra ba'uuf qophaa'anii gara iddoo leenjii kanaatti dhufan kennuudhaaf nullee qophiidha. Kaarri galaanaa yoo argame warreen mishinii yookaan achirratti ajatti kan nama hojjechuu danda'u waraana yoo ta'e achirratti waan galaanarratti hojjetuu danda'u oomishaa jirra jechuudha. Bara dorgommiin cimee fi teekinooloojiin haaraan madaqaa jiruttis qindoominni murteessaa ta'uu hubachuudhaan dorgomtummaa addunyaan irra geesseen qixxaachuudhaaf biyyoota biroo waliin michummaa jabeeffachuun of ijaaraa jiraachuus dubbatan. Deeggarsa baay'ee kannaa jiru biyyoonni garaagaraa. Biyyoonni tokko tokko biyyoota kanatti biyya kanatti biyya mana ga'u kanatti kaarri galaanaa cufaa ta'uun sirrii miti jedhanii warra amanuu jiru jechuudha. Qindoominni kallattii meeshaaleetiin ta'uu danda'a. Kallattii humna namaa leenjisuutiin ta'uu danda'a. Kallattii deeggarsa garaagaraatiin godhamaa jira. Gaaffiin ulaa galaanaa deebi'ee toora sanarraa abbummaan hojjechuufis ta'ee humni leenji'ee jiraachuunsaa abdiidhaan akka eeggatan isaan gochuus akeekan. Yeroo jalqabaatiif doonii Itoophiyaa yaabbaddee galaana irratti argamuudhaaf baay'ee natti dhagahama baay'ee sanamu. Qophiin keenya haala gaariirra jira. Humna namaa yeroo ammaa kana keessatti kan hojjechiisuu danda'u qabna.